Hayyee itti fufi mee abbaas waa'ee jireenya nu keessa jirru kanarraa yaada yoo qabaate. Haala jireenya keenya irra jiru kanarraa isin ibsuun natti ulfaata. Yeroo namni lammii ofii lubbuu bitatu nuhoo lubbuun teenya gurguramteetti. Mootummaan Yaman lammii isaa lubbuu baraaruuf nuhoo ofirraa yaase. Kasuudii yoo murtiin inni nurratti murteesse xiyyaaraan silaachetti dhumachuudha huduuda sanarratti. Laakiin hoo haala fooyya'aa tokkoon achirraa nu fuudhanii as nu fidanii fooyya'insi tokko jiru lubbuu teenya nu baraarame malee akkuma waa lubbuu teenya dhumatteeti ammallee. Mana isin argitan kana keessatti viidiyoo kana wanti amma isin waamnee uummata Oromoo isinii dabarsuu jirru. Yoo mootummaallee kan qabaanne taate uummanni Oromoo yoo Oromummaa akka jiraatu taate akka lammiitti nu birmattaniitiin lubbuun teenya akka asii baatu. Sila mootummaan nun argunu mootummaan nun beeku warri mootummaan beeku warri dhibeellee fidu nama gurraacha jedhaniitiin raasatti nu ari'an gaaratti nu ari'an kun ammoo saarukaan nu tumuu ture kun ammoo asidduu jira nu dhukkubarraa baraaramoo osoo hin ta'in dhukkubatti kennamu jirra lammiin Oromoo bakka jirtanirra akka jedhee nu godhuu qaban dubartii ulfaa dawseeffaa jirtu isii busseeffaatti gataniitiin jaarsi asii wajjin jira. Ani mataan kiyya jaartiin tiyya dhalteetiin bakka isin jirtun beeku. Ilmaan irraa nu ari'aniitiin ammoo dubartoota irraa nu ari'anii bakka kana jira. Ilmaan Oromoo warri viidiyoo kana laatanii arguu jirtu kun sheer laayik nu godhaatiin mootummaa kennattu nu iyya mootummaa kenna dhooqa jiraatu taate lubbuu teenna. Nu haa bitu mana kana keessa kun akka isin argitan kana bakka gattee nu qabne bakka dhaabannu qabne. Ani jechuun naan qaba kana caalaa gidduu jedhee dubbatu qabuutiin sidaa mootummaa qabnu lammiin Oromoo bakka jirtanirraa nu iyyaa isin hin jira galatoomaa bitannee jira.